This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always. Ashama harka fuunee nagaa jirtuu fayyaa keessanii jaallatamtootaa fi maatiiwwan Global Health. Global Health Tube akkuma yeroo darbe ilaalletti gulantaa tokkoffaa yookaan isteeppii tokkoffaa yeroo guuttannetti dannuun jedhee raawwateera nuun jedheeti. Isteeppii lammaffaa in progress jenneeti kan addaan deemne miti. Har'a kunoo dan jedheeti isteeppii lammaffaa kunoo xumureera jechuudha. Waan xumuree fi AdSense akkaawuntii waan saaqqanneef maal jedhee isteeppii sadaffaa in progress jedhee argitanii. Isteeppii sadaffaa in progress waan jedhee fi amma isteeppii sadaffaa nuu saaquu duwwaatu saafaa isa immoo dhandheeti xumuranna jechuudha. Nu eegaa. Akkuma duratti ilaalle akkuma yeroo darbe ilaalle gulantaa sadaffaa yookaan isteeppii sadaffaan in progress jedhee yeroo xumuramu kunoo akka kanatti dhufa jechuudha. Congratulations jedhee yuutuubii chaanaalii sanaa fi akka kanatti dhufa jechuudha. Yeroo isin dhaxxanii iddoo monetization saaqxan jechuudha. Isa booda amma maal akka goonu waliin ilaallaa jechuudha. Kuni kaayyoon isaa maalii fi akkasinii waan salphaaf jettanii qarshii keessan of jalaa hin baafnee akka viidiyoo koo ilaaltanii tola utuu namaa fi dumbulloo tokko hin baasin tola guuttattan isinitti himuu barbaade. Kanaaf leetaas gosa jedhu kana si'a tokkitti tuqna jechuudha. Isa booda isa beeksisnee viidiyoo keenya irra dhufu kana hin guutna. Itti aansinee isa suupparoota, suuppar chaat, suuppar istiikarii fi suuppar taankis hin guuttanna. Itti aansinee viidiyoo gabaabaa daqiiqaa tokko gadi shoort viidiyoo warra jedhaman isaan akka beeksisni irra dhufu hin guuttanna jechuudha. Kana fakkaata jechuudha har'a. Kan waliin ilaallu jechuudha. Waliin guunnee akka salphaa ta'e viidiyoodhuma koo ilaaltanii akka guuttachuu dandeessan utuu namaaf birrii keessaniin hin baasin utuu birrii keessaniin dhangalaasin jechuudha. Amma gara guutuutti deemna jechuudha. Asirraa yeroo eegallu kana tuqna jechuudha al tokkitti. Isa booda beeksisni akka viidiyoo keenya irra dhufu guuttachuuf jenna jechuudha. Yeroo nuti get started isee jettu kana cuquliisaan ishee as turte yeroo nuti tuqnu kana nuu dhufe jechuudha. Isa booda fuula kanatu nuu dhufa. Fuulli kun yeroo nuu dhufu kunoo ishee turn on jettu kana al tokkitti itti buune jechuudha. Turn on ishee jettu erga al tokkitti gadi buune si'a tokkitti itti buune booda kunoo ta'e kana saanduqatti kana akkas goona jechuudha. Saanduqatti kana erga tuqnee booda inni kun aktiivii nuu ta'a. Seerota waa'ee beeksisa viidiyoo koo irra dhufanii dubbisee walii galeera. Seerota kana fudhadheera kan jedhuu fi isa itti aanu itti na ceesisi kan jettu ishee kanan tuqaa jechuudha. Isa yeroon tuqu maal fidaa? Viidiyoo keerraa
Viidiyoon viidiyoo kee jalqaba utuu viidiyoon kee hin jalqabin beeksisni sirra dhufa. Viidiyoon kee utuu taphataa jiruu irratti sin dhufa, irratti sin maxxanfama. Kunoo ispoonsardi kaardii kan jedhamu viidiyoon kee utuu taphataa jiruu irratti kan maxxanfamu jechuudha. Inni kun immoo viidiyoo beeksisa viidiyoo kee irra taphatu namni irra ceesisuu danda'a jechuudha. Yeroo hin barbaanne namni iskiip jedhee irra darba jechuudha. Inni kun immoo beeksisa viidiyoo sirra dhufu, beeksisa viidiyoo kee irra dhufu namni kamiyyuu irra ceesisuu hin dandeenye taphatee ofii isaatii yeroo xumuru kan irraa darbudha jechuudha. Kunis yeroo viidiyoo kee gidduutti beeksisa sirra dhufu, beeksisa viidiyoo gidduutti sirra dhufu jechuudha inni kuni. Isa booda kan itti aanu jedha. Kan itti aanu yeroo jedhu maal naa fidaa? Fuula kana naa fida jechuudha. Fuula kana yeroo naa fidu fuulli kun maal jedhaa? Viidiyoo kee filadhee monitaayizii sii godhu moo viidiyoo kee kan qabdu hunda monitaayizii sii godhu naan jedhee achumaanan kunoo hunduma viidiyoo koo chaanaalii koo irra jiran monitaayiz naa godhi isa jedhu monitaayiz ool naa godhi jedhee yeroon tuqu isa booda viidiyoo koo dhaqeeti warra liiviis warra ani fe'es shoortiis hundumaa monitaayizii godhaa jechuudha. Yeroo akka inni monitaayizii godhe itti deebinaa. Amma fuula kanaa xumurreeti. Akka inni monitaayizii godhe kan inni bira darbee yoo jiraate harkaan goona jechuudha. Kanaaf amma gara shoorti viidiyootti immoo dabarra jechuudha. Shoorti viidiyootti immoo yeroo dabarru, viidiyoo gabaabaatti immoo yeroo dabarru akkam akka goonu immoo ni ilaalla jechuudha. Gara waa'ee viidiyoo gabaabaa beeksisa akka dhufu immoo yeroo dabarru kunoo haala kanaan dhufa jechuudha. Waluma fakkaata jechuudha. Isa beeksisa isa viidiyoo isa warra liiviif warra viidiyoo daqiiqaa dhedheeraa fi kunoo shoorti viidiyoo daqiiqaa tokko gadi wal fakkaata. Tarni oon ishee jettu isheema gadi yeroo gadi qabnu kunoo wal fakkaata jechuudha. Seerota isaa kana ilaalleeti dubbisneeti kunoo saanduqattii kana akkasitti hin tuqna. Sana booda accept jenna. Seerota kana hundumaa fudhadheeraa jedha. Isa booda shoorti viidiyoo koo yookaan viidiyoo gabaabaa daqiiqaa tokkoo gadi hunda monitaayiz naa godhaa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Amma gara supperootaatti deemna jechuudha. Amma immoo supper chat, supper stiikerii fi supper taankis akkuma kana haala wal fakkaataatiin seerota jiran ilaalleeti waan guutamuu qabu, unka guutamuu qabu yoo jiraate wajjin ilaalla jechuudha. Amma kunoo viidiyoota monii akka goone kunoo aktiiv jedheera. Viidiyoo gabaabaa aktiiv jedheera. Amma gara supperootaatti deemna jechuudha. Supper chat, supper stiikersii fi supper taankis bira deemna jechuudha. Isa booda waan inni nu gaafatu guunnaa jechuudha. Get started isa jedhu kana gadi qabna jechuudha. Isa booda akkasitti nuu dhufaa. Asii get started jenna jechuudha. Al tokkitti itti buuneeti get started jenna. Innis seera mataasaa qaba. Seerota ittiin bulmaataa mataasaa waan qabuuf isa kana kunoo kana hundumaa erga dubbifnee booda seerota kana fudhadheeraa kan jedhu
mirkaneessinaa mallatteessina jechuudha. Kan nuti mallatteessinu kunoo maqaa guutuu hin barreessinaa, imeelii keenya ni barreessinaa, maqaa yuutuubii keenya ni barreessinaa. Isa booda I have read and understood this agreement jenneeti waliigaltee armaan olii kana hunda dubbisee hubadhee walii galeeraa kan jedhu ishee kana tuqna jechuudha. Amma hin guunnaa jechuudha maqaa keenya, maqaa kaampaanii keenyaa fi imeelii keenya guunnaa jechuudha. Isa booda erga maqaa keenya, imeelii keenyaa fi maqaa chaanaalii keenya erga irratti barreessinee booda kunoo akkasitti nuu fida jechuudha. Akkasitti yeroo inni nuu fidu super chat oonii godhannaa. Achi super stickers, super thanks sadan isaanii oonii nuu ta'eera jechuudha. Amma wanti nu hafuu hin jiru jechuudha. Xumurannee waan nurraa barbaachisu hundumaa guuttannee kana booda viidiyoo keenya tokko tokkoon deemneeti beeksisa gidduu galfachuu isa jedhu sana duwwaa ilaaluurraan kan hafe xumurannee jirra jechuudha. Amma inni akkasumatti automaatikaalii dhaqeeti viidiyoo keenya hundumaa moonitaayiz waan nu godhuu fi kana booda waan nu hafe hin jiru jechuudha. Viidiyoo gidduu akkamitti beeksisa akka gidduu galfatan immoo beeksisoota kanaan viidiyoota kanaan dura isiniif hojjedhe ilaaluu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Kan nuti ofumaa qarshii keenya namaaf kenninee qarshii keenya fixnuu kanuma viidiyoo ilaallee salphaatti guuttannuu kanumadha. Birrii keessan hin baasinaa. Warri kana booda monii taatan, warri kana booda moniidhaaf iyyattan qarshii keessan namaaf hin kennitanii, akkaawuntii keessan namatti hin kennitan jechuudha. Kanarraa baradhaatii birrii keessan qusadhaa, qarshii keessan qabadhaa kan jedhu gorsa isinii dhaamaa. Horaa bulaa. This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always.